بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان برنوتك إن كان كيستي أكاتا زوم قد بوفتني في أكاتا اتفاية دمان كم برنود أجتشد إذن أما زومين كي يكنا زوم كي يكنا كان أما أكنا قد إيتنين إلغاء تثبيت قرآن إلغاء تثبيت تمام ilgaa tasbiitii godhee jira innama badee jira jechuudha laala hin jiru tamaam amma ammoo isa gadi buufatuudhaaf wanni na barbaachisu maalidha pilastoor yookiin ammoo googel pileey kan jedhu seene kunoo isa kana seenee miti eega isa seenee isa barreessa zuum jedheetiin barreessa tamaam zuum gadi qabee jira hagin onnaa ba'u eega inni kunoo isa kana tathbiitii godhama ewa haginni dhibba guututti ni eeynaa jechuudha egaa amma gadi buufnee jirra jechuudha egaa amma gadi buufnee jirra jechuudha eega gadi buufnee inni mee ture isa kana bifa kanaan nu baya bifa kanaan warra bahuutu jira jechuudha tamaam warroonni bifa kanaan bahu akkanumatti itti dhiiftanii wanta rakkinni hin jiruuti yoo zuumii dhuunfaa mataa keessanitti hojjetu hin hidhiin barnootuma qofaa bakka barnoonni jiru yoo seenneetiin hordofna jenne amma fakkeenyaaf akkam goona isinitti hima amma as keessaa bahaa as keessaa wayita bahee garee waatisaappii kan raabitni zuumii irratti ergamu dhaqa fakkeenyaaf as tuqa wayita as tuqa amma fakkeenyaaf gareen kun barnoota zuum jedha tamaam as dhufa amma fakkeenyaaf eessa dhufa kunooti raabitni isaanii kana miti kana gadi tuqa wayita kana gadi tuqe akkanatti bahaa jechuudha maqaa asitti barreessii jedha anama fakkeenyaaf yeroo awwala laaluudhaaf abuu jedheetii dhiisee maqaa asitti barreesseedha maqaa keessan asitti barreessitan waan barbaaddan fakkeenyaaf abuu islaam yookiin ammoo abuu zarri haa jennuuni tamaam abuu islaam oromiyaa tamaam akkana miti kana jennaan okay jennaan beeka ammoo fakkeenyaaf zuumii liinkii namaatiniin barnoota isaanii hordofuudhaaf kun amma seenee asitti tanatti hal turiidu simaa litatbiiki bitasjiili sawtii sagaleedhaan dubbatu hayyama godhuu hin feeta eeti jettaniin amma inni kana fide jechuudha kaal over internet kan jedhu kana gadi tuuyitan amma wayti inni kana fideetiin jedhe bootaa kana barnoota dhageeffattanii sagalee yookaan fakkeenyaaf hojiirra jiraattan taate hojiirra yookaan jiraattan taate waan isin hojiirra jirtan san sagalee akka namni hin dhageeffanne yoo barbaaddan kana tuuyitan amma haasawaan isinitti haasawaa jiru kana jarri dhaga'uutti hin jiran jechuudha jarri haasawaan amma isinitti haasawuutti jiran kana dhaga'uutti hin jiran osoo amma fakkeenyaaf kaas dhufnu taate kana tuuyine nam tokkochi hin jiru jechuudha garee kana keessa ummu kaalidiin qofatu jira namni baay'een yoo jiraate ni argama jechuudha fakkeenyaaf amma mee ani wannoo haa banu sammaa kana yoo bane yoo as tuqe kuno sagaleen tiita asirra haasawamtu ni mul'atti jechuudha amma shabakkaatu xiqqishuu si daa'iifaaf wannoo jedhe malee bulettu asitee tanaan mul'ata jechuudha sagalee asitee tanaan kana wayita gadi qaban nama meeqattu zuum kana keessa jira asirraan argatuu dandeettanii jechuudha tokko kana inni lammaffaadha viidiyoodhaan yoo haasa'uu barbaaddan hiriyoota keessanii wajjin viidiyoodhaan haasa'uu yoo barbaaddan amma viidiyoon kan eegsii jiru kana akkana gootanii viidiyoolee sajjaluu ni danda'a jechuudha osoo amma jarri viidiyoo bananii na arguu danda'an jechuudha osoo ammoo yookiin ammoo onlaayinirra jiraatanii na arguu danda'anii jechuudha eegaa kanaati wanni jiru bakka kana sheer jedhamu kana as keessatti waa hedduutu jira amma fakkeenyaaf kana keessaa uumu tokko keessa fudhanna nuti amma fakkeenyaaf warroonni baay'inaan hordofu warroota barnoota kompiitaraati jechuudha
Kana gadi tuuyitan iskiriina kana wayita gadi tuuyitanii viidiyoo sajjaluu danda'a jechuudha. Viidiyoo taatee suuraa taatee wamma hundayyuu uummata iyyuu haa ta'u sajjaluu danda'a. Fakkeenyaaf suuraa haa jennuuni. Kun homaa rakkoo hin qabuuti. Taa'ii gadi oliitti. Amma akkana miti iskiriina. Kanaaf ammoo hayyama gootaniif bakka kana eega hayyama gootaniif kun amma shaashaa kiyya sawwaruu.